isaa warra mallaqa isaanii asiifacha sun jedhin sincinaa dhaabatanii reefa baay'isee galchanitti haa galatooman ammallee harallee borullee jechuudha. Geeraa kana gaafsanan bare laal amantiin isaa ka bira reefa ishiitii 33 ol dhiyaala 1 jalqaba irratti kennaa ture. Namummaa faallaa kanaa garuu ijoollee jalduu toora keessanitti dhalatantu nurratti duuleen warrabsaa ture. Dhugaa isinitti kan amantii baay'iseen hordofantu warra namummaan qabne toora keessanitti dhalatantu anumaa kanallee nuti qeesseen warrabsan. Yeroo jalqabaati miidiyaa irratti kan namni afaan natti bade hammeenyummaan aan dubbate waggaa 10 wayii tureera. Aartii keessas naannoo waggaa 18 tureera. Bara kanan arge miidiyaa irratti sababa baay'iseen namni na xiqqeesse jechuudha. Nama 2-3. Maaliif ajandaa tiktookii godhachuudhaaf dhugaa mucayyoo dhoftuudhaaf waan biraa tokko hin qabu. Waan itti amanne hin dubbannu waan itti amanne tokko irratti naasuuf namaa fi miti ofiif gaarummaa keenya dubbanna. Callisuun hin barbaachisu jenneeti. Aga jirru walii taana jenneeti. Kana irratti maalan argare cichoominni isin bira jiru gaarii ta'uu isaati. Geeraa afaa dubbisi. Geeraa afaa jala jira. Geeraa nama lulluqqii godhateera. Maalamma afaan keetillee laalamma waan gaggaarii nyaate geeraan dhugaa. Waan gaarii nyaate. Waan gaarii nyaate. Dhuguma isin hin jedhu. Hin kolfa laali. Nyaata qaalii nyaate. Akkam jirti nagaa keessanii? Nyaatee kuuftee fakaa shambaa jettee nuti dhufte akka maalii qabna maal qabna kun akkamatti jirra akkasumatti jirra akkuma kaleessa. Maal jedhu nyaata? Maaligaa keenya nyaatan jedhamu bishaanuma dhunne malee. Midhaan nyaatu nama nyaachaa jira maalii qaba midhaan nyaachuu miti amma soomanii rabbiif jiraachuudha malee namni midhaan nyaatu baay'ee nama namummaa maalii qaba nyaata maalirraa goota soomuun gaariidha. Amma nyaata gaarii nyaattee hojjennu bar argeen jira waan taateef isuma sanuyyuu argeera isuma sanumaa ni wajjin lulluqqan nu gaaf tokko tokko meeraa himatan ta'an fillee waan gaariidha guyyaa tokko wajjisoo inni agadumutti bareeda ta'a. Rakkoo tokko hin qabu inshaallah. Lulluqqan wajjiniin inshaallah. Bareeda miti. Akkam jirtu nagaa qabdi nagaa tafayyumaa. Injirra. Baga nagaa taatan hundi keessanuu. Maatii hunda keessaniyyuu maatii mucaatti rabbi sabriya kennu. Mucaan maashaallah wallaahi carra qabeessa qabdi meeqatu gatamaara. Meeqatu baraatti karee reenfati nyaataara. Amma kana mucatti wallaahi nasiiba qabdi sinii. Utuu ololli kun irraa geeffamu utuu ololli gamaa gamana duullitti banamu. Galuusitti baay'ee gammadee garuu kaleessa maatiin mucayyoon kan kootee baay'ee tokkoon gammadee ammoo utuun hin rafin taatee tana gahee taatee jaa walakkaatti hin rafe utuun hin rafiniin amma dhugaa baafadhutti baay'ee tokkoon itti gammadee bakka achuma ergantina achuma hin rafe waan itti bahin barree innaan ka'u manni cufamee jira. Maatiidha rabbi sabiree kennuu dhukkubsataa taanillee rabbi na fayyisu afshiraa dhukkubsataa nuti isinii wajjin jirraa waan humna keenyaatiin isin bukkee jirraa jechuun hin barbaada kanuma mul'aamsa tokkoon qabu. Waa humna keenya amma rabbi nu dandeessise numa gargaarra inshaallah dhukkubsataallee numa yaalchifnaa waa tokkoof namni inshaallah. Baay'ee galatooma yaa'u waan jennu walii wallaallee galata guddaa nurraa qabdu baay'een duutetti yookas immoo ishiin boqotteetti nama du'etti hafu yoon taane nama jirutti hafuu seenaa kana kan hojjete immoo yaa'u ijoollee keenya ijoollee Oromoo waaqeffataa yeroo hin jenne musliima yeroo hin jenne yeroo kutaadha waliin qoqqoodin ijoollee biyyaa miti ijoollee firaa miti isa dhugaa dubbachuudhaaf aarsaa guddaa kan nu wajjin hin kaffale ijoollee yaa'u eenyummaa isaanii hin beeknedha. Galata guddaa nurraa qabdu sin galateeffachaas turree waraabbiin hin jira ammallee galata guddaa nurraa qabdu isa dhugaa dubbachuudhaaf cinaachi keenya akka gar tokkotti ciisee rafu nu gootanii wanta baay'eetu jira yoo garagalchinee ilaallu har'a jechaadha. Reeffishii akka reeffa ormaatti dhufe yoo hin taane reeffishii jechaadha akka baala silxaanitti VIPdhaan dhufee gaafa warri maqalii sun birrii saqqixxeedhaan galchan waa tokkotu nagarrame obbo Daawud baay'ee tokkoon garramsiifadheen maalummaa isaaniillee baay'een garramsiifadheen miliyoona tokko tuqaa 5 sotoo ta'e uummanni Oromoo kun xiiqirratti walirraa nafu waanta ta'eefu uummanni Oromoo galaana rakkina irratti rakkoo irratti eenyumtiyyuu intinii jedhu inuma galchina galchuu isa kan akka uummanni Oromoo nu biraa namni nan beeka. Ragaa qulqulluu wajjiniin obboleettiin keenya
gara kana akka dhuftu VIP dhaan godhamee bo'uun qabnu turre garaadhumaa fi aadaa ta'etu boonye malee nuti har'a silaa bo'uun qabnu turre maal godhu hiddi bakka cittee dhiiddee Oromooni gaafa nuti namni lafa guutee eegnu isaan garuu nu naggeen arge nama sadi moo nama afur taane akka attuutti reeffa achii baasan innumti kun iyyuu immoo kabaja tokko ijoolleen jechaadha ijoolleen biyya keessa jiran ijoolleen guddataan faa bakka dhufanii nu dubbisanii turan ani bakka jira miira keessan jira sa'aatii san irree thank you jechuun hin dandeenye dhugaa dubbachuudhaaf galata guddaa nurraa qabdu yeroo tokko tokkos beektu sareen ofii guddisanii nama nyaatti. Qabnaa seenaan bor nama gaafata afaan Oromoo dubbanna miidiyaan nama keenyatti fayyadamaa jiru tiiktookiin kun baay'ee ulfaataadha namoota afaan Oromoo dubbachaa Oromoo xiqqeessantu baata waan isaa irraa wallallaa jirra maaliif garuu namoota gamnummaa qaban namummaa qaban baay'eetu jira namumti nama gargaaru as jala taa'ee immoo beekaa fooloo guddaan qabu nama 150 qabatee nama gargaaru as jala dhufa baay'eetu jira warra jechaan nama miidhan caalaa warra gochaan waan gaarii hojjetan as jala jiran baay'eetu jira namummaa nama gaafata waan baay'een jechuudha yeruma kamiyyuu gaarii Oromoo akka dubbattan eenyummaa keenya safuu keenya duudhaa keenya hine amantii walii kabanye akka bakka jirru akka dhalootaa taanu abdii guddoo sinirraa qabna warra as jala jirtan hundi keessan namoonni tokko lama jettanii aga dhumaatitti reefi baay'isee bocaa akka galu waliin dhaabattan maqaa uummata Oromoo bal'aatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada akka kiyyatti jaalattus jibbitus kan dheebote bishaan barbaada kan beela'e nyaata barbaada kan dhukkubsate dawaa barbaada kan gabroome garuu bilisummaa barbaada sun dhufuudhaaf akkas jechuu kanatti akkasatti yoo jiraatte furmaata jedha kitaaba kee furmaata jedhu kana hunda taatee jiraachuudhaaf garuu namummaan si keessa jiraachuu qaba oromummaan gochaanii si keessa jiraachuu qaba lafee warra kufanii dhugaa dubbatti ufitti qabiisa sabaa jajjabeessaa deemi dadhabaa bakka mallatti kuftaa daandii dharaa lagadhu biyyaaf gaachana ta'i imaanaa sabaa baadhu imaanaa sabaatii miti kan tokkoon isaa kan waliituu baachuu hin dandeenye baay'ee nama jabinni nama arrabsuun dhufu hin jiru jabinni nama guddaa xiqqeessuun dhufu hin jiru jabinni du'aa boollaa baaftee xiqqeessuun dhufu hin jiru jabinni gaarii nama hammeessuun dhufu hin jiru namni namummaa qabu nama arrabsee gatii takka baasuu hin danda'u kanaaf warri jalqabarraa kaatanii akka bakka jirtanii ana bakka kamittuu nama ta'ee nama namarraa dhalate kaniifuu ta'ee darbuun barbaada hiikan jireenya keenya bakka jirutti namaa ta'anii darbuu bakka jirutti namoonni baay'ee soomana qabda waan taateef maqaa keessan hundaatiin galatoomaa isiniin jechuu barbaada geeraa raayimata godhattee waan gaarii hojjette namummaan kana qabaa odoo nama ilaalchan hin qoodin bakka jirtu mana gargaarsa lamaasaa keessatti nu biratti hirmaachuu kee argee ture kan akka gumaashoof jira mucaa jimmarraa mucaa jabaa Oromoo waan guddaa hojjete kan akka mucaa seenaa walisoosan 300 gumaachee yaalchise namoota namummaa qaban mana jira ilmi dhiiraa namummaa qabaatee seenaa gootaa beeku jabina dubbatu jechuudha garuu warra asirraa faallaa namaa deeman baay'achaa dhufuun isaa rakkisaadha duuti baay'isee nama baay'eedhaan wal dubarsiisee jira duuti baay'isee nama jiraatti du'e baay'ee nu barsiisee jira jireenya garaatiif kan boru hin dabarre dubbii arrabaatiif kan ijji nagarre namaaf jiraattee dharaaf bakka laattee seenaa kee busheessi haqni yoomuu haqaa dharri dhugaan baqaa hiika haqaa beekii murtoo haqaas eegii dharri urtoo qaba haqni murtoo qaba murteessi murtii haqaa dharri ufiinuu baqa dhumni isaa ufiin baqeetu warri kun daa'ima isaanii awwaallatan warri dhara godhee shira godhellee hundi isaa achumatti hafe dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba dhiira onnee sibiilaa kan akka maatii baay'ise akkamii nami leencaba nama duuba jira nama namummaa qabu duuba jira ijoollee biyyoota arabaa keessatti rakkoo beekantu duuba jira nama gatii dhala namaa beeku duuba jira kanaaf reeffi mucoo tanaa galuu danda'e nuyi miti jabina rabbiitiin jechuudha kanaaf hundi keessan warra jala jirtan akka bakka jirtanitti ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jiru osoo rakkoon tokko irra hin gahin duratti akka gargaarru barbaanna barumsa akka kennamuu barbaanna gasti akkana kanarratti waan gaarii dubbachuu barbaanna keessa wal ijaarree ijoollee keenya gargaaruu barbaanna gruupii hidhatanii ijoolleen dubartoota wal jajjabeessuudha qaban baay'een namaa jireenya isaatu bittinneessaa jira ilmoo lama dhimmoo sadi re'ee gara biyya arabaa deemaa gaafachii deebu gaa'illi jigaa ilmi namaa daandirratti hafaa jira gatiin dhala namaa hin jiru hiika haadhaa wallaalaa jira namni haadha jechuun gatii akkamii akka taate wallaalaa jira namni jireenya wanna baay'ee keessatti jira jechuudha kana irrattuu namni gatii namaa beeku wal jajjabeessuudha qaba jechuu barbaadetuni isa jennoo dharaa fakkeessa fabbaa garaa
Dhiisa jennoo dharaa fakkeessa babbaa garaa. Dhiisi dharaan boo'u. Dhiisi dharaan boo'u. Oromoo gandaaf boo'u. Dhiisa jennoo dharaa. Dhiisa jennoo dharaa. Fakkeessa babbaa garaa. Dhiisi dharaan boo'u. Oromoo gandaaf boo'u. Hiikkaata kan qabu. Dhugaa hundee cimsii kan sobaa balleessi. Namni abdii qabu yoo kufes abdii qaba. Dhiira onnee sibiilaa akkamii namileen cabaa. Qabadhu xurree gootaa. Qabadhu xurree gootaa kan Taaddasaa Fagarii kan Elemoo Qilxuuf daandii Magarsaa barii. Xurree san tun jirre seenaa gootaa wallaaluu waan baay'ee nama gooti. Mana as keessatti baay'ee yoon dubbadhu anaa kanarratti seenaa badaan hojjetame gastii kanarra baay'ee jira. Namoota jiraatti du'anii gatii namaan beekne baay'ee jira. Gaafa sirraa dubbannu garuu namoota jajjabaan akka jiran beeka. Namoota jajjabaan akka Biifooleefaa, namoota jajjabaan akka Abuu Alarraa Reefi Mucoo kanaa akka Godaffaan. Gatiin dhiiga qaleessaa imaanaan goototaa madaan dhalootaa madaa qubaa ta'e akkamiin gargarfootaa. Akkatti gargarfoonu yoo dhabne tokko ta'uun gargarfoowuu dandeenya. Hundumaafuu warri fira fakkaatte si waliin odeessiti. Alagaan michoomte guddee si bobeessiti. Hireen ilmaan Oromoo yoo taate baqaaf kaachaa hunduu dabareen dhufee saba koo maraachaa. Warra maraatee jiraatti du'ee dhugaa namaa keenyaa dhusku bakkan kenninaati. Dhugaaf haqaan lafee warra kufanii dhugaa dubbatti waan taaneef dhugaarra dhaabannee wal bira akka dhaabannu abdii guddoo qaba. Namni keenya yoo namni gatan ta'e ulee namatti guurrachuusaa ofirrattuu waa baay'ee argeera. Yoo ati rakkatte rakkoo sitti dabala. Du'aa ofii galfachuuf rakkoo maatii kanatti dabaluun kana asirraan jalqaba. Iddoo san nyaanni hoqqata jechuudha. Kanaaf namummaa keenyaan afaan Oromoo dubbachaa Oromoo salphisuun afaan Oromoo dubbachaa safuu Oromoo cabsuun afaan Oromoo dubbachaa duudhaa Oromoo cabsuun Oromoo fakkaannee akkaataa amantii keenyattiin wal safeeffachaa deemuun gaariidha. Nama jajjabaa humna baratees jala taa'ee nama dhaggeeffatu baay'ee jira. Bakka itti yeroo isaa dabarsu dhabe nama baay'ee jira. Osoo asirratti wal fayyaduu dandeenya. Kana booda appilikeeshinii miidiyaa hawaasaa kun maal ta'uu qaba? Safuu Oromoo irraa eenyummaa keenyarraa waa'ee keenyarraa dubbate gaarii Oromoo dubbate oomisha walii qabnu itti wal beeksifannee waan qabnu itti walitti gurgurannee rakkataa keenyaaf rakkoo isaa oolchuu ani geeraa shoo asirratti bare gaafa geeraa shoo gaa'ila uummatu gaafa geeraa shoo gammachuu qabaatu bira dhaabachuun qaba hookan hiikkaan qabu bakka jirutti gargaaruun qaba asirratti wal baruun keenya beekte rakkoo waliis baruudhaaf rakkinas wal oolchuudhaaf yookaan nama jiraatti du'e taanee asumaaf asii hokkachuu miti Oromoo irraa waa'ee geda taanaan ofii keetii Oromoodhaa gaarii dubbadhu Oromoodhaaf hojjechuu barbaaddatan ati Oromoo ta'e nattaasai qe'ee maatii keetii Oromoo urgaa'uu qaba Oromoo fakkaachuudha qabda ati mataan kee namarra waa'ee gundura afaan Oromoo dubbachaa Oromoo salphisna taanaan atu hiikkaan qabdu uffata aadaa Oromoo uffachaa Oromoo fakkaachuu dhiistee waan bira fakkaatanaan atillee hiikkaan qabdu amma miidiyaa irra jirra warra asirra jiru akkan qabu akkaataa malee nu godha baay'ee nan dubbisinaa geeraa kana naa guddisaatti afaan soomanaa qaba maali baay'ee beektaa gara biyya alaa kana warri jiru geeraa gara keenyatti garagaraa liqimsaa nuu sifaa jechuudha as garagaltanii osoo nyaatanii liqimsitanii bar nuu sifaa neetwoorkiin amma waan achi as garagaltanii fayyadamtanii nu hojjeta daatan kana kanatti jirra geeraa soomanaan mareef luqqii goote waan taateef baay'een dudubbannu. Keessatti nutti tolenan baay'ee isa nutti tolenan dhaggeeffata irraa qeeramtoon dubbatu qeeramtoon acarraa kan dhufanatti fakkaata. Edaa as keessa jira nama gurguddaa as keessa jira maal taate nama gurguddaa as jala jira dhiisi warra asirra jiru kunis asuma irra jira jechuudha. Nama gurguddaa as jala jira. Yoo carraa kenninaaf inni reed dhufanatti fakkaata. Hunduma keessanuu nagaa jedheera nageenya isiniif haa ta'u. Aamin siif illee ta'u. Ani waan dubbadhu waan baay'een qabu dhaggeeffataan ture jabaadhaadha. Hundi keessaduu maatiin baay'isees atileest boqonnaa sammuu baga argatanii jedha. Waan biraa miti boqonnaan sammuu waan guddaadha. Yeroo tokko warra wal nyaatu gidduudhaan waa nyaatus kan jedhan jira mammaaksi Oromoo kuni. Ofumaa walirratti duullaa ofumaa waan baay'ee kamis ta'u ta'ee argineerra wanni guddaan maalidha. Atileest mimmaan ofii buusanii bo'anii hawwaalataniiru. Kan kana caaleen jiru boqonnaa sammuu jechuudha. Rabbi jannataa kananiisu. Namni hundumtuu dabaree ofii eeggata malee nuundu gara sana ni deemna namni afu hin jiru. Garuu akkaataa itti ta'utu immoo yeroo tokko namatti gaddisiisa. Gaarii ta'e waas baranneerra gara fuulduraatiifis qophaa'aa jirra.
gara fuulduraafis of qopheessinaa jechuudha. Barnoonni itti fufa. Barnoonni hin dhaabatu jechuudha. Isa kanarraa waa baranneerraa borus ittuma barataatuma itti fufnaa jechuudha. Mubaarak gamanumaan guddaa galatoomi jechuun hin barbaada. Mubaarak kan gandaa godhanii warri nutti manis kan amantaa godhanii warri nutti manis nuyi hamman itti dhiyaaddeetti anuufi kooti argeera. Guddaa galatoomi jedhaani. Gamanumaan artist Tufaanilleen yeroo baay'ee asiin dhabamtu yeroo baay'ee waliin dhaabatta. Mubaarak arrafamaas haa ta'u maalis waan nuti fe'e akkuma ta'ettu haa ta'u kan nuuf caalaa boru guyyaa hambiraati. Social media kana silaatti fayyadamne waan baay'eedhaaf itti oolla. Sila waan baay'ee waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenya. Waan gaarii waan baay'ee itti wal fayyaduu, itti walirraa barachuu, itti wal bira dhaabachuu ni danda'ama. Garuu kan keenya egaa warri beekan huma itti fayyadamu warras warri hin beekne garuu asuma si biraa gabbee mataa kee gaggombisee sirra dhaabbata. Isheedhuma bicha akkatti gadi naannessan baraniiru. Ishuma bicha akkatti gaggombisan baraniiru. Smartphone fayyadamuu ni beeku. Kanuma jechuudha. Kanaaf waan baay'een jedhu hundi keessanuu galatoomadha. Warri zoomarra jirtanis zooma gaarii isiniif haa ta'u dhumatuuf jira. Warri lamaan akka amantaa ortodoksiittis zoomarra jiru. Akka amantaa musliimaattis zoomarra jiru. Kan itti wal yaadannu kan itti dhiifama walii goone to'i gara qulqullummaadhaan gara fuulduraatti deemnu nu haa taasisu. Kan darbe kan irraanfannu nu haa taasisu. Kana caala waan jedhu geeraa carraa waan na kenniteef ati immoo galatoome. Mubaarakin illeen harka fuune jenneerra. Enes, welcome, bro. Jirta? Galatoom fayyaa akkam? Alhamdulillah. Yaa gidduu kana biizii ta'een badee xiqqoo mul'atutti hin jiru. Abshir, bro. Abshir. Yaa. Kanumaan dubbadhaan. Geeraa galatoom. Ayo namni biraa namni dubbachuu barbaadan dubbadhaa. Qeerransa fa'aa qeerransa qalbisaa warra yeroo hunda nama gargaaruudhaan beekamedha beeka. Hin beekne alaanumaa wal beekna kecha. Isintu haabtaaf gochuu dide malee silaa dabbasaa kee kana narraa ergifattillee naa deebise ture hin dide. Narraa ergifattee biyya ormaatti baqatee naa deebisuu dide. Kun rakkoo qabu namni waan baay'eedhaa wal ganaa jira waan taateef rakkina hin qabu. Nama baay'eetu ofillee ganee namummaallee oromummaallee ganaa jira waan taateef dabbasaan rakkoo hin qabu. Ilaalcha dabbasaa hin qabnu ilaalcha namummaa walii qabna jechuudha. Tokko fa'aa miti maa takkeetiin filatamaa ta'e bara dabalama tokko. Kuno himatamaa tokko baasitti dhufe dabbasaa koo fudhatee baqatee ture. Amma immoo yeroo namni rakkatu nu bira dhaabachuu isaa beeki nurraa amma cubbuu hojjete sana ofirraa dhiquudhaaf maallaqa yeroo namni rakkatu gumaacha laal. Cubbuu hojjete san laal. Akkasitti namni ofirraa dhiqa gamni namummaa isaatiin jechuu akka jirutti bakka jirutti. Kana faatu nu duukaa jiraa jechuu barbaadanii qalbeessaa qeerren nama hedduu Maarqos fa'aa warra aga dhumaa sa'a 3 aga sa'a 11 halkan keessaa sa'a 8 9 teenyutti jechuun madadhamu. Ufanit indebani konkolaataan ofaa jira akkasan jirannaan nadaajiin biyya keenya baay'ee qaaliidha waan taateef bishaan itti isin nyaayina iddee as garagalaa fayyadamaa neetworkii inni daataa fayyadamnee hojii dabarsine. Ammatti qeerressaan tapha geemii qabaa keessan bilbila na dubbisii bilbila keenaa kenni karaa waatsaappii wanni na dubbisii guyyaa sagantaa keessan dirqama kiyya ba'uun barbaadaa beeksisa nurraa eegamuun iyyinaa sii hojjennaa si waliin jirraa. Namummaan keessi laayi konkolaataa gaarii qabadhee akka gaariin jira itteetuma nyaattee maruma fincaanii deddeebiteetuma sii du'e sii kufeefaa jettaa iyyuu ta'uu didde beekte. Cubbuusan dabbasaa qoosan deebisuu dadhabnaan amma ofirraa dhiguudhaaf nama gargaaraa jira jechuudha. Nama gaarii ta'uu keessaa kan dubbadde dhiifama guddaa. Geeraan beekuu baachuu dandeessa. Akkasitti nutti kolfa laal. Baay'ee bareeda. Garuu moorii keentiin ni dhiik wardii jabsisa keetii kana natti fakkaata. Wardii addunyaa galmeessee ture. Rakkina qabu na dubbisi. Keechaan na dubbisi lakkoofsa na tajaajiltu yookaan immoo guyyaa sagantaa isaa irraa rabnu dhiyeenya kana geemii wayii tapha qaba. Cinaa dhaabbachuu qabna jechuun beektee namoota nama sappoortii godhanii galateeffachuu barbaadan malee waan biraa miti. Namoota jajjabaa duuba teenyee dhaggeeffannu jira. Warra immoo nama xiqqeessuuf caala namoota nama utuban nama baay'ee jira jechuudha. Ammuma kana as duuban dhufuu barsila. Jiruu gaarii jiraata maal gochaa rakkina namaa dubbata.
baay'een namaa waan gaarii dhugee waan gaarii nyaatetti cal jedhee waan biraa hojjetaa akkasumatti waan gaarii godha namni bakka jiru yeroo isaa qusachaa konkolaataan oofaa jiran eeggaddaa jechaa 10,000 kennaa nama 5 torbee kana keessa ji'a kana keessa nama hedduu irratti arge qeerrensa nama gochaan dhala ofii bira saba ofii bira dhaabatu nan jaladha yookaan qeerrensi dhufee gamoo biyyanatti ijaaree jala dhaabateetuma sitti Oromoon hojjetoo taate gaariin ta'u jechuudha. Gamoo inni ijaaru caalaa seenaa inni nu wajjin hojjetu gaarii. Rakkataa rakkoo baasu akka sabaatitti waan Oromoo hojjennu nu tubu. Ispoonsar nu godhu. Namummaa isaatiin nu bira dhaabachuu. Oromoo fakkaattee jiraachuudha biyya laallee jiraatte. Biyya keettas garagaltee nyaattee liqimsuu qabda. Achi garagaltee nurraa liqimsite taanaan nuuf fayyaduu jechuudha. Inni garuu nuttis garagalee liqimsaati. Daatas nutti garagalee fayyadamaa daataan keenya nu hojjechaati. Qarshiin illee nama rakkatu cinaa nu dhaabachaa nama turee jechuu barbaadeen. Ani qeerransan beeku yeroo nama gargaaruun beeka malee yeroo namoota gargaarsisuun beeka. Amma asitti eega dhufe sagantaa geemaa taphaa guddaa qaba. Beeksisa hundi keenya akka hojjennu dirqama keenya baana nagasaan isa sumarraa dhaga'u rakkina baay'iseeti wal baruu dandeessanii san dura beekuu dandeessanii warra beekee waan dhalootaa beekee saba keenya sappoorti godhu ta'uu isaa beekaadha. Lafa jira ilmi dhiiraa biyya laallee jiraatee biyya keessa illee jiraatee kan namummaa qabu. Kanaaf asirratti teenya beeka. Dhibbi tokko yoo 99 nu arrabse yookaan 90 nu xiqqeesse namni 10 immoo nu faana jira jechuudha. Rabbi guddaa wajjin. Kanaaf galatooma qeerransa na dubbisuus baattu piroofaayilii kee buufadheera guyyaa waan an beekuu fi dirqama kiyya nan baay'achuu barbaadeen namoota akkasii kana cinaa dhaabbachuu qabda warra asirra jirtan. An akka geeraa afaan illee cheekii feekii hin taane nuun barreessine riyaala 1,000 nu barreessiteetuma deengadda osuma galchitee ergitee dirqama kee baate waan taateef baay'ee si jaalanna baay'ee si jaalanna. Galatoomii artisti Tufaa nama gargaaruun dirqama waan qabduuf qofa nama gargaartu maallaqa qofa miti kan nama gargaartu. Sa'aatii kee asirra teessee yeroo baay'ee nama gargaaru yaadan nama gargaaruun gorsa namaa kennuun qabeenya namni namaa kennu caala jechuudha. Kanaaf wanni guddaan anillee gastii nama baay'ees hin deemu gastii muraasan deema yoo hin deemesi. Mubaarak kanas dhiyoodhumaan bare malee namoota nas keessaa beeku nam tokko hin jiru. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Naggasaallee yoo ta'e dhiyoo sababuma baay'iseetiin wal argine Naggasaallee yoo ta'e. Tufaallee sababa saniin haasofne haasaa akkasii kana jechuudha. Geeraa shawaallee gaafasuma wal argine sababa saniin wal barree dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechuudha. Gastii nama baay'een deemu yoo hin deemes ifaan ifatti akkas miti karuma jalaa karuma keessaan deema malee karaa fuula fuulduraan hin deemu. Ammoo kan dhufutu caala. Waggaa 100 jiraannu beektaa. Kanaaf wajjinumaan jirra walumaan jirra boru guyyaa hambiraatii. Wal argina qaamanis wal argina artisti Tufaallee sirbuma isaa kananii an sirba kana beektaa garaan itti nan jabaatu sirbuma isaan beeka malee hin beeku. Garmalee si beeka shimala qabatee sirba yeroo baay'ee waan ta'eef sin beeka sirriitti. Yaa nani jaalladha sirbullee hin beeku garuu nan jaalladha waan ta'eef. Ammalaalati namoota akka keetii namummaa qaban namni namummaa bahee amma gandummaa wal tumsaa wal beekumsaa wal tumsaa jalqaba leellisuu qabdaa cheekii sii barreessuudhaaf jala fiiguu qabdaa nu nama hin qabnu rabbi malee namoota akka keetii qalbii jijjiiratanii umrii dargaggummaa qaban kun sappoorti nu gochuu qabanii ispoonsar nu godhuu qabanii yookaan laal inni sama maalitti dabine mootummaan artistii istiidiyoo qofa ta'e amma gadi ba'ee waan hojjetu haalli adda addaa daangesseera bakka jirru waa hojjechuu dadhabne garuu bakka teenyu bilbilaan nama fayyaduu qabna beekte bakka teenyutti halkan taa'aa bulu namaaf taanee darbuu qabna bakkuma jirtutti waan gaarii dubbachuudha saniif asirra teenye jaalannee miti namni baay'een maal naan jedhan gasirra teessee nama dhukkubete hojii boobsee jobballeessitaa bakka hundatti si ergaa ta'e kasaa 11 teessaa hojiin qabdullee siin jedha namni waan baay'ee naan jechaa ture namni maaf nama dhuunfaa sagalee taatallee siin jedha yoo akka sabaatti sagalee taate siyaasa taate akkam taate tanaanuu rakkanne nama dhuunfatu gargaarsisuuf moo ajandaa taate ni rakkannee jechuudha. Maafaan asirratti kaase namummaa waan asii biratti argeeffan kaase waan biraa miti namoota Mubaarak seenaa kee beeka waan taateef namoota nama gargaaran baay'een akka jiran akkuma faallaa keenya jiranii warra akkanaa kanatti abdannee waa gochaa ture jechuudha. Gaafa Maarqos 50 kenna jedhee giiftii kennaa ture deengad Maarqos seenaa baay'isee beekamu waanuma seenaa namaa beekee dhaloota gargaaruuf bakka hundatti nama argamee nama sappoortii ta'uun maal goona itti abdannee deemna maaliif akkana gaafa akkana baana isin waan nu duuka dhaabattanii fi namni dubbatu bar sagaluma ta'a malee maal qaba. Maalitti jira humtuun jiru nama jajjabaan gaafa duwwoo jiraate kan asinti keessoo jiraate dakana sappoortii godhoo jiraate yookaan Oromoo uffata aadaa uffatee gaafa irreechaa fi gaafa wanti qofa wal duuka yaa'e gaafa rakkoo nama 500 takkaan haasa'u kana irraa waa arguun barbaadu nu tammanu
nama namummaa qabaatee gaafa rakkoo baay'inaan wal bira dhaabate. Nama gaafa geemii nama 50 gaafa rakkataa nama 500 kan ammoo akka itti jijjiiree namummaa qalbii jijjiirru wallaalle jechuudha. Kana maaliif as hin jedhe warri namummaa qabu nama gargaara bira jira. Waanummaa fedhe haa ta'u akka sabaatitti Oromoo ta'ee nama keenya ta'ee nama dhiigummaa kee himatu ilaalcha tokko malee akka wajji dhaabannu abdii guddoo qabna. Waan hojjennu waan guddaa hojjenna jabaadhuu sin jechuu barbaadanii asumaan tapha geemii qaba. Tapha geemii isaa tan booda immoo yookaan immoo taap gochuu diddan kan dabbasuma kiyya naa galchuu itti gammanna gaafsaniin taphanna gara boodarraa jechuu fi warra jalaa dubbiin barbaadu namni yoo dubbatan nama dheessa yoo nama fa'aa arrabsaffa yoo waan nama xiqqeessaffa waan akkana qabas taa'eliin tiktokii waan taateef yookaan immoo waan saalaa fa'aa haasofti waan safuu cabsu fa'aa haasofti waan jechuudha. Baay'ee namaa tiktok irratti imo irratti walii du'eetti feesbuuk irratti ka'a waasaap irratti walii du'eetti telegiraam irratti wal ajjeesa waan taateef hiikkaan qabu kun asuma irratti walii duunee ka'uu qabna jechuudha waa dubbanne. Yeroo asitti dheeresse dubbachuun kiyya beeku waanumaan garaasi qabu fi ammeenya fi miti waanumaan garaasi qabu fi miti. Homaa rakkoo tokko jiru wal dubbisnaa waliin jira. Hundi keessanuu qaama keenya maatiidha waliin jirra. Homaa miti gara fuulduraatti deemna. Gara fuulduraatti qofa of dubbata. Fayyaa taasisillee. Carraa nama hedduu fudhanneeti. Haasaa baay'ifneeti. Nama lulluqqatee ifa fakkaatee biiftuu fakkaatee cooma nyaatee Homaa rakkoo tokko qabu dhiyeessi achi mataa. amma Carraa galateeffachuu namoota as keessa jira dubbataan dubbii baay'isaniif gaatii miti nama dhaggeeffachuu gaariidha beektee dubbachuu baay'isuun gaarii nama dhaggeeffachuu nama qalbisuu gaa keebikii faasi gubbaa jira uzee faasi cinaa jira isaan haa dubbatanii nuuf galcha. Warri dubbachuu barbaadan carraatti ni kennine. Yoo jarri kun dubbachuu hin dandeenye immoo namni kan biraa namni dubbachuu danda'u torba barreeffadhaa galaa. Waa biraa miti uummata galateeffachuu. Nu nagaadhuma sin gaafachuu malee waan dubbannu hin qabnu akkam jirtu nagaa keessanii artistii tufaa hundumti keessan uummanni mana kana keessa jirtan. Jirra baga jiraatte. Baganaaf jiraattan sanniiwwan koo jireenyi gaariidha. Ayyee nagaa ooltanii. Nagaa galateeffadhaa akkam jirta? Nagaa alhamdulillah kunillee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirra Muhammad keenya baga nagaan dhuftan. Baguma nagaan dhuftan nama guddaa. Duraan dursee baga nagaan nu eeddan waa hunda dubbachuu irratti hedduu galatoomaa ulfaadhaa waan lammiin gootu hundaa gootaniirtu isin majala taa'ee garuu isin hordofaa ture. Yeroo hedduu gasti na seensisaa hidhee kadhadhee dadhabee dhiise. Galatoomaa ulfaadhaa rabbi jazaa keerin isiniif haa kafalu. Maali ilmi namaa du'ee biyyee walitti haruu irrallee jiraatee wal bira dhaabbachuun waan tokko reeffa baay'isee galchuu keessan irratti dhugaa gaafa waan san dhaga'uun nin hordofellee aga tokko nin boo'ellee nin gaddesi. Waa hedduus keessaan nan mul'ate. Alhamdulillahi rabbi isin gargaaree baga galchitanii. Hedduu isin galatoomfadhaa. Uummata Oromoo biraattillee rabbi birattillee galata guddaa qabdanii isin jedha. Haa ta'u malee wanni asirratti na seensisaa jedheellee hedduu isin gaafadhee fi sababa tokko qofaa asirratti miidiyaalee gurguddaa kana irratti yaada tokko dabarfachuu barbaada. Inni sunis maali? Nuti uummanni Oromoo 1980 keessa yeroo lolli gurguddaan uummata Oromoo irratti deebi'ee fixiin boruu meedaa irraa eegalee haga gartee calii calanqoo aanolee azulee bakkoota hunda keessa Oromiyaa keessatti lolli raawwatame keessatti miliyoona 10 keessaa miliyoona 5 deebi'ee uummanni Oromoo. Yeroo sanaa ta'u baqatee biyyaa hin yaane biyya gad hin dhiifne bakka jiru maratti wal gorsee gattaa'anii mari'atanii ka'aniiti haala kamiin wal baraarraa haala kamiin biyyateen irratti biyyeeteen irratti hafnaa ka jedhurra mari'atame. Marii san irratti maaltu gaggeeffame?
nama deebisanii ijaaru waliif fuusisu haala saniin Oromoo adda jirtu sana horsiisanii sadarkaa kana ga'an. Kanarratti of duuba deebinee achi as dhufnee eega bara kana geenne godaansi hamaan biyyarraa deemamuu ka eegalame bara Mallasaa keessa. Yeroo san 2003 irraa haga 2016 kudha tokko akka toora dhiyaatutti bara haraa turan dooniin fe'anii bara garagalchanii biraa deemu. Haga sadarkaa walalooti barreessinee haga sadarkaa waa dubbannu barreessinee waan nu dhagaa dhabnaanis akka ammaa miidiyaan sin guddanne irraa jal'ifnee usne 2011 irraa keessattuu warra karaa galaanaa yaa'u karaa Liibiyaa yaa'u ka qurxummii irraa fe dallaalatu qabee waan inni dhiisee biraa ba'ee gurgurachiisee haadha abbaa soda hambisee isaas achi baasaa achi dabarraa huduuda boordara Suudii fi Yaman jidduu geennaani hirbaata rasaasaa ta'ee hafaa jechuudha. Mee waan isin dhibu 2004 qofa keessatti yoo daataan laalamu nama 224 wayitu gartee karaa galaanaatiin karaalee lamaan kana keessan garas ba'anii jechuudha. Namoota agasii keessaa ka biyyatti deebi'e nama muraasa. Yoo xiqqaate gara 100 kunoo eessa jira yaa obboleeyyuuti lubbuun jira inni kun kagaagura dhadha'ee akka kinniisaatti keessaa gadarbufee yaasaa jiru neetworkii dallaalaa ka golee Oromiyaa hundatti diriirfamee deemaa jira. Kana qaamni mootummaallee arguu dadhabe afooshaan arguu dadhabde abbootiin amantaa arguu dadhabde abbootiin gadaa arguu dadhabde Oromoo wanni taate arguu dadhabde hayyee ilmi isaa ni baya ni du'a akkuma kana gala dheengada mucattii tana hin baasan bakka dalagaa isiiti hin duute inuma gala abbaan kee eenyu jedhe dhiinni kee eenyu jedhe kan qoratu hin jiru. Kanaaf angabaabumatti waan jedhu barbaadu obboleeyyan tiyya isinitti illee dheeradhe nallee xinnoo hin ofillee wannan jedhinaati haalli amma itti deemaa jiru kun furmaanni kenna maali? Dhaloonni kun qabeenya biyyaati. Dhaloonni kun warra biyya tana dhaalu nuti fakkeenyaaf amma uriitiin waan gabaabduu lakkaa'onna malee dheeraa akkasiin ta'uu maluu dhabuutu mala. Dhaloonni kun kayoo rakkoon takka dhufte biyya tana gartee diina san irraa ittisuu danda'u karaa hin malletti dhuma ta'aa jira. Yookaan round hand serve cleansingiitu raawwatamaa jira. Bara jaarraa gartee duraanii keessa gabra gurguramaa ture jaarraa 21ffaa keessa har'a nutu harka keenya wal gurguree wal fixaa jira. Kun akkamitti dhaabbatuu qaba? Akkamitti gartee intala teenna ilma keenya qeetti hambifanna? Haga yoomii boonna? Haga yoomiif ergannee kaane reeffa eegganna? Kanaa maaltu nuu mala? Yaa ummata keenya hin cadhisinaa dubbadhaa bakka jirtan maratti rakkoon tun gartee dhageettii haa argattu ilmi namaa gandatti haa hafu. Osoo fakkeenyaaf daataa karaa Yemen qofa osoo gabbaasanii mul'atee ka dubbatamu taate yookaan gandi Oromiyaa kun guutuun ganda booyaa ta'ee hafa. Yaa obboleeyyuuti kana argine madoofne dadhabne amma nuti qaama kamittuu siyaasannee wanni quba qabnu hin jirtu namni keenya rakkoo irraa haa baraaramuudha. Kagama seeraatiin baay'ee nagaa argatee nagaa galaan jiru bara. Baqattummaan isteeta Arabaatiin baqatamu Oromoodhaaf bu'aa fidaan jirtu dhiibbaa fi kasaaraa fi bara baraan reeffa fe'achuuf anis akkuma dheengadda baay'isee sanitti gadi baay'ee dhabnaan reeffa fe'atee nama galfatee irraa tokko. Kanaaf wanni gootan miidiyaa gurguddaa irra hafeera irratti dubbadha haala wanni kun hafuun haala dhaloonni biyyatti hafuun irratti yaada dabarfadha wanni kun dhageettii argattee dhiibbaa uumte gama tokkoon hambisuu hin dandeetti. Keessattuu afooshaalee gandaa irraa eegalee imaamman masgiidaa abbootii amantaa ulaagaa kamiinuu irra jiran waan kanarratti haa hojjetan. Fakkeenyaaf dogongorri gurguddaan keessa jiru biyyoonni addunyaa tun fakkeenyaa argitan tun samiirraa maallaqni roobee fennaan hin guddanne hojjetaniitu ka guddatan. Namni keenya dalagaan hojii jirtu Itoophiyaa irra jirti. Fakkeenyaaf dhagaa baachuu biyyee qotuu jimaa aramuu qofa yoo taatan maaltu jirame? Kana hambisuuf abbaan ilma isaa ka 1700 dallaalaa baasee kaffalsan yoo ilma isaatii kennee manatti bakka itti godhee ka'ee akka inni dalagatee jiraatu godhe
furmaata argachuu danda'a. Gama biraatiin haayiskoolii keessa dhimma dalagaa yoo barsiisan osoo namni yuunivarsiitii seennee waliin dabarre gaafa bahe fookasiin isaa dalagaa irra ta'a maal uumadhee barachuu danda'a. Asirratti maatiin gartee abbootiin gadaa abbootiin amantaa haala jiru yoo ka barsiisan taate intalti baatee alatti hin duutu ilmi bahee alatti hin du'u wanni kun ni hafti ni baraaramaa haa ta'u yeroo ni dheerata. Achi deebi'an mallee gaafa dargiititti yeroo dargii namni yoo baqatee alaa bahe yoo takka huduud boordara irratti qabame ulfina guddaatu isa mudata yookaan ajjeefama yookaan hidhama. Ardammoo wanni sunillee hin jirtu huduudni bakka hundaan banaadhaa namni cabsee yaa'a kun dallaal seeraan alaan bakka hunda neetworkii ijaarate karaa seera qabeessa fakkeessee achi yaasee kan irratti taphatamaa jira. Kana hambisuuf irratti hojjedhaa isinit dheeradhee na affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa mubaarik musammaa ulfina guddaa qabda. Arrabsamtelle reebamtelle waa hundaa argine garuu duubaan nima hordofnaa hin dubbannu haasofne haa ta'u dubbachuun hin dhibne dhimma keessa. Galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu waan kana mee irratti yaada haala kamiin hafuu akka qabu nu salphina guddatti deemaa jira deemtee qe'een Oromoo onatti hafuudhaa deemti. Kana jalaa wal baraaruu irratti hojjennu galatoomaa ulfaadhaa. Hundi keessaniyyuu naa galatoomaa ulfaadhaa waan isiniin jedhu qabu dhugaa galata guddaa uummata irraas qabdu anarraas qabdu galatoomaa. Galata Raafaa Horaa Bulaa Wayyama. Ulfaadhaa galatoomaa. Umato ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa.